Ayyee akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaaki hordoftoonni Kingman hundi keessan har'aa barumsa teknoolojii kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee innis afaanota garaa garaarraa akkamitti afaan beekuutti jijjiirrachuu dandeenyu PDF wan garaa garaa Ingiliffaan kan barreeffame Hindiffaan kan barreeffame Chaayiniffaan kan barreeffame afaan Amaariffaatiin gara afaan beektanitti afaan Oromoofaatti hiikkachuu afaan Amaariffaatti hiikkachuu afaan Oromoo Ingiliffaatti hiikkachuu afaan kamiyyuu afaan addunyaa kanarra jiru hunda isaayyuu akkamitti afaan beeknutti kan jedhudha. Innis appilikeeshinii kanaadha. Appilikeeshinii kanaan buufadheen jira garuu isinitti argisiisuudhaaf jecha Play Store keessa galeen isin argisiisa. Jalqaba Play Store kana keessa galtu jechuudha. Erga Play Store keessa galtanii bakkee mallattoo search jettu kana qabdu isarra gizee tokko hin tuqaastu Google Translate kan jettu kanan barreessitu gubbaa irratti Google Translate kan jettu kanarra barreessitanii search gootu. Ayyee hanu fikiyyaa buufadhee waanan jiruuf akkasitti gubbaa irratti isinii fida. Appilikeeshinii isaa install gootanii erga buufattanii keessaa baatu. Fakkeenyaaf waan hiikkachuu barbaaddan yoo Ingiliffa hiikkachuu barbaaddan yoo afaan Amaariffaa Oromiffatti hiikkachuu barbaaddan Oromiffa Amaariffatti hiikkachuu barbaaddan waan barbaaddan hunda isaa sanarratti waan amma Kiroomii keessa galeen jechoota garaa garaa hiikee isin argisiisa. Kiroomii keessa ayyee jechootum kana mi'a Ingiliffaan kan barreeffame kana hiikee isinitti argisiisa afaan Oromiffaatti jechuudha. Copy gootu irratti harramtanii jettanii copy gootu. Copy edda gootanii keessaa baatanii appilikeeshinicha buuftaa sana gizee tokkoof hin tuqxu. Ingiliffa inni nuti copy goonee jirru sun Ingiliffa waan ta'eef gizee tokkoof Ingiliffa irra keessu kan itti hiikkachuu barbaaddan Amaariffa ta'e Amaariffa afaan Oromoo ta'e afaan Oromoo irra keewwattu. Anamma afaan Oromoo irra kaa'een isinitti argisiisa. Afaan Oromoo sirgan kaa'ee akkasitti paste kan jettu kana tuqaa gizee tokkoofi ayyee kinoo akkuma itti erge xumuree naaf ergee jira afaan Oromiffaatti akkasitti hiikee jira jechuudha. Ingiliffa barreeffame kana yaala hunda keessaniif hojjeta. Appilikeeshinii isaa immoo Play Store irraa yoo isiniif bu'uu dide Telegiraamii kiyya jala isiniif hankaa Telegiraamii kiyya irraa argattu. Galatooma. YouTube kiyya immoo subscribe naaf gochuu hin dagatinaa. Galatooma.